waggoota hedduu dura jalqabame Ameerikaa keessatti badhaasi miilanaa dilbata Ameerikaatti gaggeeffame 63ffaadha. Badhaasa kanarratti gumaacha aartii yookiin muuziqaatiif Hacaaluun godhee hordofee namoota Afrikaa keessa warra qaalii kan ta'an keessa tokko Hacaaluudha kan galatoomfatame waltajjii sanarratti namooti isa wajjin maqaan dhaamanii hedduudha ka aartistoonni Afrikaallee jechuudha akkuma inni kaase lammiin Eritiriyaa tokko badhaasa kanaaf kaadhimamtee turte kana fakkaata. Giraamii awaardiin kun maali? Grammy Awardin kun beekamtii waggaadhaan kan kennu dhaabbanni kun yeroo jalqabaatiif America State Los Angeles keessatti jalqabe bara 1959 jechuudha. Ji'a Mee keessa egaa Grammy Award kana yeroo jalqabaatiif kan jalqabsiisuu kan present kan godhe dhaabbata NARAS jedhamu National Academy of Recording Art and Science jedhama. Egaa yeroo sanitti namoota 28 ta'aniif kennaan kun kan kenname achaas garuu gama muuziqaatiif dameen babal'achaa dhadhuma dhufeen beekamtii fi kennaan kennamu kun babal'achaa dhufeera. Egaa bara kana akkuma guyyoon duratti kaase dubartiin beekamtuu weellistuun Ingiliffaan beeknu Beyonceen nomination 9 kaadhimamtee kan geessaa hedduu isaa fudhatteerti. Kun egaa akka oduu guddaatti ka'aara. Nomination yookaan immoo Grammy Awardiin baranaa kuniin yeroo 63ffaadhaaf kan adeemsifame. Egaa akka lakkoofsa Awurooppaa Seeptembarii 2019 hanga Oogustii 31 2020 keessa taateewwan yookaan immoo namoota jajjaboo sirba sirban akkasumas immoo taateewwan adda addaa gama muuziqaa keessatti hojiiwwan boonsaa hojjetan bara kana yaadate jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa akkuma inni eeraa ture inni Oromoof qaaliidha. Biyya sanaaf illee nama qaalii ture. Seenaa dirrimi nyaatu jedhe ati bara jireenya kee keessatti gochaa jajjabduu gootummaa garaagaraa dalaguu dandeessa. Ati lubbuun dabartullee seenaan kee barabaraan yaadatamaa deema. Dhaloonni siin dhaadachaa deema. Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame sababa siyaasaatiin haga yoona akka hin argatiin jira jecha siyaasaatiif waan ta'eef namoonni dhimma kanarratti haasa'aa jiru. Afrikaanonni sadarkaa kanatti badhaasi kun badhaasa guddaa beekamu. Equivalent waan badhaasa akka Nobel Prize faa wal qixa jechuudha parallel jechuu dandeessa. Maqaa guddaa qaba. Akka Itoophiyaatti jalqabaaf xiyyanamii achi keessa maqaan dhaamisna fakkaata. Artistii guddaa ta'uu Hacaaluu warrootni hin fudhannillee ni jira. Fudhatanii baatanii garuu dirree addunyaa gubbaatti hojii jajjabduu hojjeteen faarfamaa jira. Immaltiif illee kan caalaan malaa fi gootummaa nagaan caaltiin jirtu sinaaftuu unum du'anii bookee buusaalleen si nyaate koronaan faalleen qufaanuu numdoota ammoo yoo lubbuun jiraatan dhiira akkana ta'anii kabajaan akkana akka bara yaadatamuun seenaa dirrimi nyaatu agan caalaan lakka argata abdii goona yaa maatiisaa warris leellisullee nuucuuf dabalatee baggammaddan jenna uummata Oromootiin. Maatii firoottan dinqisiifattoonni Hacaaluu marti warri aartii isaa jaalatan marti gammadanii jechuu barbaanna akka waayimanitti ishuu kana keessa dubbii kana keessa baanee gara ajandaa keenya lammaffaatti dabarraa. Jidduu kana haasa'amaa ture dhimma COVID-19 wal qabatee COVID-19 to'annaan ala bahuu danda'a jedhamaa jira Itoophiyaa keessatti namni guyyaa guyyaan qabamaa jiru keeziin yookiin tamsa'inni vaayirasii kana akka malee dabalaa jira waan ta'eef sanarraa of quusa namni of eeggannoo gochuu akka qabu ministeerri fayyaa eeraati kan jiru dhimma kanarratti osoo haasofne gaarii natti fakkaata. Egaa COVID kanaan wal qabatee akkuma beekamu biyya Itoophiyaa keessatti COVIDin kun waggaa har'a amma waggaa tokkotti deemaa jira. Waggaa caalee jira. Egaa yeroo jalqabaatiif nama lammii Jaapaan irraa gara Burkina Faso achi gara Itoophiyaatti malee lammii biyya Jaapaan waggaa 48 kan turedha kan jalqabaaf keeziin irratti argame. Egaa achi booddee mootummaanis ta'ee miidiyaaleen garaagaraa barumsa garaagaraa gama COVID kanaan karaan hawaasni dhukkuba kanarraa akka dhukkuba kanatti saaxilamne akkamitti of eeguu qaba kan jedhu barumsa gama garaagaraatiin kennaa jira. Egaa dhaabbilee fayyaas dabalatee miidiyaaleen yeroo ammaa kana waan kana gama barsiisuutiin waan hojii akka duraanii hojjechaa akka hin jirredha kan mul'atu. Kun egaa akka lakkoofsi dabaluu waan godhe natti fakkaata. Naaf inni jira. Amma barruu ala'in jedhamu tokko kan afaan lamaan barreessu tokko argee ture. Tamsa'in COVID-19 amma
yoo amma to'atame malee Itoophiyaa keessatti to'annaan ala bahuu danda'a kan jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa wabeeffatee gabaasee ture guyyoota kudhan darbanitti jedhe gabaasa qidaamee haasaa isaanii qidaamee darbeetiin guyyaa kudhan keessa nama 12 qabame jedhanii nama 149tu obba'e guyyoota kurna san keessatti kanaafuu of eeggannoo guddaatu malaa jedhanii laafinni karaa awareness akkasumallee sochii hawaasaa wajjii wal qabatee of eeggannoon jiru baay'ee laafaa akka jiruu fi I think lakkoofsi karaa mootummaatiin ba'aa jiru amma waggaa kana keessa nama 2,000 qofa du'ee jira mootummaanii 2,555 waan akkasii ga'ee jira ragaa dhiyoo kana baheeni marii keenya dhiyoo kana keessatti illee kaafnee jirra namni of dagachuu qofa osoo hin taane waltajjiiwwan guguddaan gaggeeffamaa jiranii Itoophiyaan filannootti illee deemaa jirti sun yaaddoon itti fakkaata. Dhugaa akkasuma attenshiniin kennamee fi akka fakkaatetti biyya akka Itoophiyaa keessatti gargaarsuma rabbiitiin wanniin kun xiqqoo nama qabbanaa argan malee eddoo waan godhannatti hin fakkaatu. Eddoon dhugoon baay'ee salphaa ture. Corona jechuun yoo hiyya dhukkuba gammaa biitaan dhufuuf caala isaa beekama famous dhanii maqaa guddaa qabisa. Taatullee garuu dhukkubi kunini biyya Ameerikaa keessattuu nama naannoo nama 500 wal ijjeese dhiyoo tana pirezidaanti RS Joe Biden yoo dubbata argee ture beekta waraan Vietnam ka Ameerikaan nama hedduutti dhabde maani flu jedhanii 19 keessa nam balleessok yaa dabalataa waraana addunyaa tokkofaaf lammee surratti Ameerikaan lubbuu nama gangahuun dhabnee jedhe jaarsi maal godhaa yaadannoo nam dhumate sunii fi kaardii wayii qabate kaardii tan qabadhe yeroo hundi ittiin deemaa bakka gomnitiyya faayi tolchuuf gara keenyatti ammoo laalanii koronaan politicized godhamuu isaatti baay'ee dubbatama waan suni ragaan warri gurguddaan dhiyeessullee ni mul'ata. Afrikaa keessatti qondaaltonni olaanoon yookaan warri biyyi bulchu korona galii ittiin guurrachuuf duumati yeessaati warri galii Afrikaan tuncuftinu riippoortii yoo haadhimu jalqabdu koronaan seenee hedduun isii hin qabnette warri humni hin qabne doolar kenninaa naani koronaa yoo argadheette wal birga baasuu jalqabdu Itoophiyaa fakkeenyaaf biyyoota hedduun tokko akkas goggodha turani. Kanaafuu sa'aatii amma tanatti namni du'uu dhabuu danda'a wanni weevii qaba beekta marsi qaba. Marsi tokkoffarra biyyoota gariin miine marsi lammeessorra miidhamanii jira. Itoophiyaan seera adda addaa baafattee turte mariin hin taa'u man boo'ichaa waltiin baafatanii jedhanii waan sun ammoo hadiigame hoomiilee ingilizee duullee qaballinaan arguu jiru karaa mootummaatiin filannoof kooroona vaayirasiin filannoof dabre ammaan tan ammoo masti godhuu qabnaa jedhanii kooroonaan ammoo dabaluu jira filannoo godhuu qabnaa illee xiqqoo wal dhoofti waan sun xiqqoo gaafii kakaasuu jira achirraa dubbanne. Ani hedduu baay'ee kan na yaaddeessu Itoophiyaa keessatti amma filannoo ji'a 3 tafaa gaazariin gurguddaa waltajjiiwwan uummata gurguddaatu gaggeeffamaa jira waltajjii ministeerri muummee irratti argaman bakkeewwan garaagaraatti simatamaa jiran namni 10,000 of eeggannoo tokko malee kabira paartileen siyaasaallee amma duula filadhaa gaggeessaa jiru filannoo Itoophiyaa ija addunyaatti ilaaltu kan biraa ta'e jechuudha. Suni uummata caalatti akkan gaagaane mootummaan itti gaafatummaa kana fudhachuu baate uummati mataasaa of eeggachuu akka qabu osoo dhaamuu dandeenya gaarii natti fakkaata karaa kanaan. Egaa Abrahaam akkuma jette egaa deeggarsis ta'ee hiriirri garaagaraa amma Itoophiyaa keessatti akka bifa dhukkubni kun waan dhaabbate fakkaata garuu immoo lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii yeroo yeroodhaan dabalaa jira. Egaa mootummaan dhimma kana ammas xiyyeeffannootti kennee ilaaluu qabaa jenna. Hiriira deeggarsa guddaatu deemaa jira Itoophiyaa keessatti paartiin biyya bulchuu hiriira deeggarsaa gaafataa jira hogganoonni paartilee waltajjii guddaa kan yeroo kamiyyuu amma diggisiin baay'atee jira Itoophiyaa keessatti kan biraa immoo deeggarsa qofayyuu osoo hin taane daawwannaa namni yeroo baay'ee godhamaa jira argitanii kan ta'an muummeen ministeera iddoowwan garaagaraatti deemaniitiin daawwannaa taasisaa jiru. Egaa daawwannaa gochuun kun gaarii ta'ee garuu gaafa isaan dhufan uummata hedduutu isaan laaluudhaaf baha. Egaa kunis immoo bakka itti namoonni hedduun itti dhufan waan ta'eef haala salphaa ta'een dhukkubni kun namarraa nama darbuu danda'a jechuudha. Yaa koomiin jirtu kanuma fakkaatti koomiin baay'inaan ibsamu mootummaani waan jira waan koronaa wal qabatu kan yeroo baay'ee mootummootni Afrikaa illeen keessumaa akka Afrikaatiif Itoophiyaa dabalatee jechuudha politika isaanii lubbuu uummata caalchifatan jedhamanii koomiin bal'inaan ka fakkeenyaaf hiriiriin baay'ina jedhanii akkuma dhoowwaniini hiriirii jalqabaam kana fakkaate kan muummichi ministeeraa deeggarsa hiriirii muummichi ministeeraa kun guddoo deeggarsi guddoo yaamama yeroo baay'ee muummichi ministeeraa hiriirii baadurii gaafa ijoollee xixiqqoo turre hiriira OPDO hiriira baay'eedhaan yaaman from one party to one person deedina muummichi ministeeraati hiriira jira jedhanii namni wal guuree daa'ima xiqqaa guddaa wal keeyyaa kunin I don't know yoo warri bulchu korona waliin agreement qabaatee karaa ittiin ofirratti guyyaa sun pause nu godha jechuu danda'an hin beeknu
Khataatuuti malee bal'inni isa baay'inaan jira. Kaan ammoo maniidhaa keessatti bakkeen kooroona vaayirasiin kun baay'inaan Itoophiyaa keessallee kan babal'atee kan dubbatama ture. Hidhamtoota namoonni baay'eettidha jira. Oromiyaa qofa keessatti nama 100 olitti paartiilee siyaasaa qofa maqaadhaanii hidhamee nama akkasii dhufti walitti gala. Kooroona rabbuman nama eegmalee akka of eeggannootiin aljajjaba kee jirra taatu san malee rakkoon kooroona vaayirasii ishuu guddaa addunyaa ta'uu dubbatama. Isuma biyyootni tokko Britaniyaa yookaan United Kingdom dabalatee biyyi isaanii seen laf shakkii qabchuuf ofirra block gooti fly godhuu hin danda'ani biyyoota 4 galmee reellistii sunis dabaltee jirti. Egaa akkuma jette UK'n gabaasa baasteen jechuudha. Itoophiyaa Oman, Somaaliyaa akkasumas Qatar maarchii guyyaa 19/2020 irraa jalqabee namoonni naannoo kanarraa imalanii dhufan gara biyya seettiin seenne dhorkitee jirti jechuudha. Egaa kunis kan ta'eef maalinni amma kooroonaan kun yeroo yerootti bifa fi jijjiirataa dhufaa jira. Egaa yeroo yeroodhaan kooroonaa haaraa bahee yeroo jedhamu dhagaa jira. Egaa kooroonaan haaraan kun akka gara biyya kiyyaatti hin galleef of eeggannoodhaaf kana dabarsee dhorkaa kana dabarsee waan jedhutu gabaafamaa jira. Gabaasa karaa embassy British Itoophiyaa jiru arginillee warri British amma warri UK kun amma yaaddoon isaanii akkuma atu kaafte kooroonaa bifa jijjiirratee gara addunyaatti dhufaa jira. Biyyoota Afrikaa keessa Afrikaa kibbaatti kan victim taate yookiin kan saaxilamtee jirtu gara Biraazil kanallee kooroonaan haaraan kun dhufaa jira jedhanii kanaaf British maal kan jettu warri biyyoota ammaati maqaa dhoofte Itoophiyaa Oman Qatar dabalatee Somaaliyaa biyyoonni afran kun lammiileen imaltoonni biyyoota kanaa dhufan gara British akka hin seenne maarchi 19 fuuldura keenya guyyaa 3 booda imalli gara biyyoota kanaa dhufu akka Britishiin hin simatamne kaasaniitti jiranii kana qofa osoo hin taane warri biyyoota kanneen keessa qaxxaamuree tiraanziit godhee dhufe biyya sana akka hin seenne jechaa jiranii. COVID-19 egaa Itoophiyaa keessatti maaltu ammeesse kan jennu amma hiriiraa fi dhimmoota gaazaringii yookiin waltajjiiwwan uummataa kanaa wajjin wal qabsiifnee ilaaluu dandeenya. Itoophiyaan amma wantoon illee jalqabee jira amma talaalliin kennamaa jira biyyoota Awurooppaatti talaalliin bakkee garaagaraatti kennamuu ergatu jalqabee bubbulee jira. Ammallee talaallii Itoophiyaa dhufee fi karaa Awurooppaa jiru kana wajjin gaafii guddoon ka'aa jirtu gosa talaallii AstraZeneca jedhamu kuni. Warri Awurooppaa biyyoota akka Jarmanii, Firaans, Italii, Speen dhaabu eeraa jiranii warri fayyaa hoogganan WHO World Health Organization immoo dhiigan kan tarsuu dhiiga initichuu sanaaf ragaa tokko iyyuu hin arganne jechaa jiranii. Kontroversiin akkasii amma dhibee kana wajjin wal qabate talaallii wajjin wal qabate illee hinuma jira. Namni biraa kabiraammoo namni Itoophiyaa keessaa of dagachuu kan hin qabne talaalliin dhufe jedhee namni yaaddoo dhiisuu danda'a beekta. Kanaaf of eeggannoon karaa ministeera fayyaa of eeggataa jedha mootummaan. Dr. Liyaan ogeessa illee waan taateef beekta ministeera san gaafa hooggantu yaaddoo akkasii hin qabdi boru nam gaafachise lammiileen bifa kanaan gaazaringii mootummaa waanurraa saaxilamanii yoo dhuman baay'ee yaaddoodha. Kabiraammoo mootummaan mataansaa warri paartii biyya bulchu waltajjii waamaa jiru. Wanti mootummaan dalagaa jiru waan wal dhiita wal walitti haarabne. Abiraan dhimma talaalli kana wal qabate egaa akkuma jette Itoophiyaan talaalli kana kennuu jalqabdee jirti. Talaalliin kun yeroo tokko qofa fudhatteeti miti kan dhukkuba sanirraa of eeguu dandeettu. Marsaa 3 fudhachuu qabda. Egaa biyyoota hangam guddataniitu namoota haga ammaa kan marsaa 2ffaa fi 3ffaa fudhachaa jirani. Egaa Itoophiyaatti immoo talaalliin kun yeroo jalqabaatiif marsaa 1ffaa kennamaa jira. Boruu iftaan immoo marsaa 2ffaa fi 3ffaan hin dhufaaf hin dhufuyyuu waan hin beekamne waan ta'eef egaa talaalliin kun dhufeera namni tokko beektaa misunderstanding illee jiraachuu danda'a waan ta'eef gama kanaanis osoo hojiin hojjetame. Bareeda amma COVID-19 fi filannoo Itoophiyaa asuma irratti gabaabsine gaarii natti fakkaata. Ajandaan keenya sadaffaan dhimma baqattoota Itoophiyaa kan Yaman jiranidha. Godaantonni Yaman Itoophiyaadhaa garas imalan warri karaa godaansa seeraan ala biyya sana dhaqan manadhaa keessatti dhiyoo kana ajjeefamuu balaa guddaan isaan qaqqabee namooti hedduun ajjeefamuu hedduun illee miidhamuu quba waliin qabna. Gabaasa irra baheen godaantonni dhuman meeshaa waraanaa warra huutiitiin dhumanii jedhan warri dhaabbata mirga namoomaa WHR Human Rights Watch baasee ibsa kana akkuma beeknutti bitoota sorbana fakkaata. Wanni is object way malak ta'ee hin beekani warra garee hutii
irra darbatamedha. Hutiin tun inni biyya bara 2015 irra jalqabe waraan guddaa Yemen kee deemu jira. Mootummaa biyyi bulchuu fi garee ammoo war kan finciltee loluuf wanni jettu Yemen biyya humanitarian crisis lafa ilmi namaa keessatti akkama miidham jedhamuun galmee dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa tokko dur deemuu jirti. Waraan kanaan tootaalii namoota 1,100 lakkaa'amuun lubbuu dhabee namoota 4.something miliyoona 40 qawayitti buqqa'ee parsantiin 80 uummata biyyatti uummatiin naannoo miliyoona 30tiin gargaarsa midhaan nyaata biyyoota alaarra dhufanii seen kataatuuti ammoo lafti tun lafa riskii hagana taate baqattooti gaafa Afrikaa baay'inaan Eertiraa Itoophiyaarra Saawudi Arabiyaa taakkuuf karaa kana fayyadamanii gareen hutii tun ammaan tana gareen hutii Rebels Group garee amma mootummaa biyya bulchuu waladhuu jirtu kaab biyyattii magaal Sanaa dabalatee to'annoo fi jalaa galchuusii dubbatama. Baqattoota lafsuun seenan hedduu isaanii qabanii manidhaa galchanii bakki isaan manidhaa kee jiranitti gabaasa Human Rights Watch akka agarsiisutti bakki isaan jiranii gaazii mimmaanitti darbatamin lammeessoo irratti boombii biddaatiin hadhanii namni hedduu dhumatee lakkoofsi yeroo dabrila kan waldhaa ture 450 ka'edhu jira 300 jedhu jira ragaan qulqulluu nam Human Rights Watch barreessuun Aljazeeraan faan dubbachuu jiran namni 60 dhumachuu sun keessa most of them Ethiopians jedhanii sun ammoo Oromoo akka ta'anii dubbatama. Latita Leetishiyaa Baadaar jedhamti Human Rights Watch Horn of Africa bakka buutu garee hutuutan itti gaafatama godhuu jirti. Gochii ijoollee sun manidhaa sun keessatti irra godhan part of United Nation investigation ta'ee qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa tokko ta'e dabii kun qoratamuu qabaa waan jedhan kaasee dubbii himaan garee hutii politicians gootanii waan jedhu dubbachuu jira. Mootummaa Itoophiyaatiin akkuma warri kun dhumeeni akka ijoollee tan qabanii biisuun baasanii bilbilaa wal dubbachaa turanii karaa imbaasii Omaanitiin qunnama ture ministeerii Ajaalaallee ibsa kennee jira dubbatee jira. Namoonni 43 lafsuun tawwaalamuu abdiina muftii har'a dubbate hataatu jamu namooti dhuman ka Itoophiyaa gama akka mootummaan Itoophiyaa gammaatti disclosing goone hataatuti majority harki olaanaanii lammiilee Itoophiyaa yookaan dhalattoota Oromoo ta'uu dubbatama ibiddaan gubatanii biisuun keessatti. Akkuma atsuu kaaftee namni dhume qofa miti amma namni achitti rakkachaa jiru warri balaa meeshaa waraanaa kun ammallee addan ba'anii Human Rights Watch meeshaa waraanaa kam akka ta'e addan ba'anii warri miidhamanii garii isaanii baay'een isaanii warri miidhaman awwaalamanii jiranii inni darbe waltajjii kanarra kaafne turre mootummaa Itoophiyaatti fi warri Yemen waamicha godhanii turan reeffa lammiilee fudhadhaa jedhanii mootummaan waan sana waan dhaggeeffate natti fakkaanne lammiileen dhuman achumatti awwaalamanii akkuma atuu kaafte warri mootummaa lammiilee Itoophiyaa kan dhuman 43 jedhanii ammallee gabaasa amma baheen mootummaa Itoophiyaa lammiilee lakkoofsaan booda kaasuu dandeenya Yemanii simachuudhaaf akka jiru kaasanii jiranii 170 warraadhame sun keessa harki 30 harki 50 baay'ee kan miidhamanii insimannaa jedhanii namoota dura reeffa fudhadhaa gaafii jette kakaate reeffi akka hin fudhatamin reeffi nan baay'ee achumatti awwaalamu miidiyaalee mideessuu jira. Namoota achitti miidhaman keessa hospitaalli tokko ni jira amma Yemen keessa hospitaala miidhamtoonni itti wal'aanamaa jiranidha. Gareen mirga namoomaa kunillee hospitaala eegumsa guddaa jala jiru waan ta'eef achillee seenanii namoota kana miidhaa isaanii irra odeeffachuuf carraan arganne jedhan warri Human Rights Watch kuni. Egaa Yemen biyya waraanaan baay'ee hunkuramaa jirtudha. Siiriyaa taansee gabaasa dhiyoo kana United Nation UNOCHAN baaseen lammaffaarra jirti biyyoota hunkurama guddaa keessa jiran keessaa ka lammaffaatti jechuudha. Yemanii biyya mootummaan hin jirredha. Mootummaan jiraachuu fakkaatullee mootummaa humna hin qabne jira. Gareen riphee loltoota Huutii kunneen biyya saniif yaaddoo guddaa akka ta'anidha. Godaantoti gara 60,000 ammallee manadhaa keessa akka jiran biyya san keessatti ragaaleen tokko tokko hin mul'isanii. Egaa namni biyya keenyaallee gara wanni deemuu fi amma barreeffama Naadiyaa Hardman jedhamti dhaabbata Human Rights Watch dhaabbata mirga namoomaatti dhimma baqattoota kan qoratti maal jettee kaasuu jirti seeni ji'a April ji'a waggaa dabrelle keessaa gizee dhibeen koronaa kun dhufe baqattoota Itoophiyaa hakaraa suniin gara Saawudi Arabiyaa dafuuf jiran gareen hutiituun war koronaa qabette namummarra mulqite gussite jeesaa dhiibbaa adda addaarraan godhaa turte kanaafuu ilmaan nama akkas miidhamuu hin qabanii kabaja ilmaan namaatti kennamuu qabu waan jedhu gaafachuu jira. Addunyaanu ajanda guddaa goota dhumachuu baqattoota Oromoo Yemen kana dirsaanaa tubbaan kanaaf attention guddaa kennuu jirti. Akkuma reefu mootummaan Itoophiyaa especially muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed
fuula Facebook isaanii irratti agamma waa'ee baqattoota kana kadhumatan illee mun jenne dabalataan mootummaan Itoophiyaa gadditti dhagaamillee karattiin ibsatin gar only kara Minister of Foreign Affairs dhimma ala dubbii imaan guyyaa lamaa moo ardhaa walii waan kan irbaye gar Itoophiyaatti illee attentionii waan kenname fakkaatu addunyaan ammoo dabii hojjetamu bal'inaan dubbachuu jirti taatullee in hubatama guddoo ajaa'ibin taatu biyya Itoophiyaa keessatti lubbuun namaa gatiin isii agisiin argamtaate namuu addunyaan hubachuma waan jirtuufi yeroo garaagaraatti lakkoofsi namaa kana gad illee dhume Itoophiyaan yeroo gadda biyyaalessaatti labsite ni yaadanna yeroo garaagaraatti amma Itoophiyaa keessatti namni guyyaa guyyaatti dhumaa jira waan ta'eef normal ta'e jira yeroo tokko maal warri miidiyaa kun maal jedhu beektaa wanni oduu ta'e amma oduu ture beektaa saayinsii gaazexeessummaa keessatti wanni addaa keessumaa lubbuun namaa darbuun oduudha. Namni daily yoo dhumu garuu oodiin ta'u beektaa waan baratamaa dhufe waan ta'eef normal ta'a. Istoorii ta'uu naqata. Istoorii ta'uu isaati yoo sababa isaa waan time been tokko yoo ta'e argame istoorii ta'a yookaan attention istoorii ittiin attract godhin qaba. Sareen nam ciniinuun kun normaali gaazexeessummaa keessa sareen nam ciniinuun oduun taatu. Nam ciniinuun taatu normal. Sareen nam ciniinti. Nami ammoo saree ciniinuun oduu taati. Biyyi bira keessatti nami du'uuni ilmi nama kabaju waan qabuuf oduu guddoo. Fakkeenya Britishman amma gabaas BBC fa ajanda godhanii hojjetan. Nami lami British adoo gaar daawwatu irra konkolaataa du'eedhani waan nam tokko ajanda godhanii ufuma riipheedhani waan jedhaniif Itoophiyaa nami ajanda dhumatee jechuun kun kiiloo biyyattiin kenniti nam fakkaata. Lamiin biyyi tokkootiyyuu kabaja wal qixxee dhabduun mul'ata. Gaaf Islaamic State nam qaltarmaan dur kaa'amne turre Itoophiyaan laf gargalchite IS Ameerikaan qixxee aanaa jedhanii qabaa galuu dhiisaan guddoo turte yoo bakka tokkotti namni dhumatu paarlaamaa keessatti namni girrisee boo'uu fayin agarra saamu'eel garuu ajandaan ta'u beektaa kanaafuu kunin egaa dhimma yemanii wal qabatee isin waan hedduu tuttanii jirtanii sanirra deebiin barbaadu egaa dhimmi kun ammas kan miidiyaaleen addunyaas ta'e dhaabbanni gurguddaan kan gurratti laatanii jiraniif egaa namoonni biroos naannoo sanii baqattoonni naannoo sanii jiran egaa taateen kun ta'e asitti rafanii bullee hagammaas hiriira godhaa jiranii egaa ala buluudhaan mormiiwwan garaagaraa dhageessisuudhaan namoonni hidhaa keessa jiran ammas immoo namoonni hedduun naannoo sanuu kammoo Yemen keessa jiran ammas deeggarsa uummataas ta'e deeggarsa mootummaarraa waan barbaadaniif ammas uummanni akka bira dhaabbatuuf gaafii guddaadha kan dhageessaa jiran ammas jechuudha. Ergaa guddaan nu qabnu maa inni lammiileen biyya keessaa egaa rakkina biyya keessaati amma godaansan kasi saaxiluu haala Itoophiyaa keessaa dhimma siyaasaa hiyyummaa fi deega bakkeewwan garaagaraatti jiru. Kanatu godaansa gara biyya alaa kalaaltu si godha tokkoffaa warri biyya keessa jiran karaa sana hordofuu baattanii amma ruutii yookiin toora karaa Yemen geessu kana hordofuu baattanii maaliif Yemen jechuun biyya shiftaan keessa jiru mootummaa almost mootummaa konfront gochaa biyya jirudha. Kan biraa immoo lammiileen keenya addunyaa garaagaraa keessa jirtan warri dhageettii qabdan lammiilee keenya Yemen keessatti argaa jiran karaa maallaqaa fi karaa sagalee ta'uutiin akka deeggartan akka lammii tokkotti isin dhaamuu barbaanna. Sadaffaa dabarra. Egaa kan itti aanu maanni dhaabbanni United Nation deeggarsi naannoo Tigraayiif godhamu cimmeetti fufuu qaba jedhanii jiranii egaa isin duras kaleessa sooduu irratti hojjennee turre Dr. Without Borders dhaabbanni jedhamu egaa naannoo sanitti dhaabbileen fayyaa hedduun isaanii saamamuu fi barbadaa'uu isaanii kunis immoo baay'een isaanii ta'e jedhamee akka barbadaa'u akka godhamuusaa kanaanis immoo namoonni hedduun rakkoodhaaf akka saaxilaman gabaasuun isaanii yaadatama. Yuunochaan dhiyoo kana gabaasa amma baaseen Yuunocha jechuun eejensii United Nation kan gamtaa mootummootaati. United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs dhaabbata jedhamudha. Jimaatti darbee kaasee hojjettoonni UN ka deeggarsa namoomaa Tigraay erguuf jedhu beeksisa baasee jira. Achi san hordofee addunyaa guutuutti deeggarsa naannoo Tigraayitti barbaachisuuf waamicha gochaati jira. Warri Tigraay keessa amma namoota staafii baay'eellee dhibba lakkaa'aman akka warri kun kaasaa jiran. Warri wanni kun isaan kaasan progressing gam Tigraayitiin jiru yoo kan fakkaata. Duraan mootummaan Itoophiyaa akka seennee gargaarsa namoota kennu nu yamnee maan jedhanii koomiin kaa turte amma immoo Ochaan United Nation kunini dameen isa kunini jijjiirama jiraachuu dubbata. Kanaafi dhaabbata mootummoota gamtoomanii qofarra
namoonni 240 hojjettooti dhaabbata mootummoota gamtoomanii Tigraay seenanii gargaarsa namooma kenna jiraachuu dubbatu. Gam biraatiin ammoo the partners warri wal gargaaree gargaarsa namooma kennu naannoo 900 lafsun tujii jalqabu isaa dubbataa dabalataan ammoo warri United Nation al jiranillee gareen dhibiilleen hojjettoota isaanii 1,000 lafsun terganii gargaarsi namooma moorollees kennama jiraachuu hasaan dubbatanii garuu armat maal haasaa gargaarsi kun agan ka ta'u malee dab Tigraay keessatti ta'e rakkoo uumameeni horiin nu barbaachisu humna olii jechuu jiran horiin isaan amma isaan lafa kaani 400 million kum dhibba furii doolar million kum dhibba furii olii nu barbaachisaa jechuu jiran malee yaamichi godhuu jiran progressiin dansaan isaan jiran gareen gargaarsa kunini free lak biyyatti achi seenanii gargaarsa godhan mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyanii jiraachuu dubbatan kun positive progress gar mootummaatiin waa dagalam keessa influence yookaan dhiibbaa mootummoota addunyaa godhanii mootummaan Itoophiyaa xiqqoo flexible waan fakkaata qaamoleen gargaarsa seenanii waan kan hojjechuu jiranii oochaan kan raga ba'e gam dhibiin ammoo reporter without border kalee Abrahaam si'a oduu irra midhaasee ture. Doctor without borders jedhanii medics sans frontiers maqaa kan qabu warri kun akkam seeta akka fannoo diimaa haani jechuun doktoroota ciccimoo addunyaatti bakka waraanii jirchuuf cabsanii seenanii dhaabbilee fayyaatiif namoota miidhaman gargaaru waan akkana kanaan beekamaa dhaabbatichi keessatti Twitter nam tokkoon ajaa'ibe namni kunini Mukesha Kapila jedhan Mukesha Kapila kun nama lamii wannina fakkaata gara Hindiyaa kan ta'uun dhabu Emeritus Professor jechuun kun inni Professor retired godhe status ofii qabu hagama consult nam tolchuu maal jedhee barreessu Doktara soorama ba'e jechuudha. Professor soorama ba'e still yuunivarsiitota kamiyyuu irratti barattoota PhD Doctor of Philosophy advice nam godhuu danda'u jechuudha. Namni kun maal jedhee barreessu waggoota 30 ol garee mirga dhaabbilee gargaarsa namooma akkana keessa akimta hojjedhe jira waan akkana ammoo waan Tigraay keessa barkan naqunnamte taknan qunnamnee jedha hospitaalonni purposely itti yaadamanii barbadaa'u saamamu uummati carraa fayyaa aduun argatiin akkanuma lafatti hafuufa kaasabeetta maal jedha gareen turini staff isaanii yookaan hojjettoota isaanii labsuun terganii Tigraay keessa maal jedhan hospitaala 106 khadaawwan keessa arki 70 barbadaa'u arki 30 saamamu sun keessa hospitaal qaban keessa arki 13 qof functional ujiri jiraachuu dubbate dhaabbatichi kun arki 70 barbadaa'e arki 30 saamame gartee arki 13 hojjechuu jiraadha waan ajaa'iba wanni warri isaan kaasan kabramaan hospitaal shan keessa hospitaali tokko guutuma guutuutti loltoota mootummaatiin qabame kaampii waraana ta'edha. Keessa saamanii eeguu hospitaala eenyuu waraana kee qubata kunini warri guddoo balaaleffate wanni miidiyaaleen guddoo irra fuudhan dhaabbileen akkana kun influence guddoo qabanii amanamummaa warraaleen olaanaa beetta akkuma garee mirgaarsiisota keessa committee for protection fa reporters without border faan dhagaaman karaa akimiitiin yookaan karaa hospitaal fayyaa faanii warri kun dhageetta qaba doctor without bordering kun waan kan namatti gadhiisee baay'ee nama rifachiise. Kanaafuu dhiibbaan dhaqqabe olaanaa ta'uu irdeebee dubbate warri kulleen. Hedduu nama gaddisiisa waraana keessatti dhaabbileen fayyaa miidhamuun bu'uuraalee misoomaa akka daandii manneen barnootaa miidhuun seera waraanaa keessatti dhaabbileen kunneen eegumsa godhamuufii qabaa jedha seerri waraanaa addunyaa. Egaa waraanni mootummaa Itoophiyaatii fi warra TPLF gidduutti gaggeeffame waraana riphee lolaa miti. Conventional war waraana ifaan ifatti. Kanaaf eenyu akka badii kana dalagame gara fuulduraatti dhaabbileen qorannoo walabaa gaggeessan himuu malu garuu yeroo akkasii waraana akkasii keessatti dhaabbileen fayyaa manneen barnootaa bu'uuraalee misoomaa akka daandii miidhamuun hedduu waan yakka gurguddaadha. Keessumaa daa'imman hawan maanguddoonni finnaa jedhama sirnuma gadaa Oromoo keessatti beeki seera waraanaa idil addunyaa ka Jenevaa kana osoo hin tumamin ture Oromoon sirna gadaa keessa seera waraanaa qabu ture daa'imman hawan akkasumas maanguddoonni waraana keessatti miidhamanii jedha seerri gadaa ka waraanaati sunillee seera waraanaa idil addunyaa keessatti seera tumameeti jiru garuu yakki Tigraay keessatti gaggeeffame hunda kanayyuu violate godhe waan midhaaddu kaaftota Oromoo tana wannan jedhe yakka waraana yaa kaalchara ajaa'ibaati beekta bishaan fa maddi bishaanii fa gize wal waraantu maddi bishaanii ka bineensi dhuguu danda'u ka qaamoleen gargara nyaapummaan silol sunu dhuguu danda'a fa intiin fito kaan
waan adda addaatti hojjettu kun seer waraan mooralitii wal qabata beektaa namoota waan kan keessatti gahee hin qabne kamiidhamanii karaa suniin seef ta'uu danda'anii jira maaliif yeroo baay'ee bakkeen eegumsi godhamu fakkeenyaaf manneen amantaa bataskaanaaf maskidoota fa'a ataak godhuun hin taatedhaan garuu waraan Tigraay kan keessa waan akkas gabaasu akkasii bal'inaan baajata maasaakaar yookaan jumlaan nama raachiisuun cheerchi Aksuum fa'a keessatti qeessiin faan sheekiin faan ijjeefama kun namni Itoophiyaan extremely nami bineensa ta'u labsuun keessatti ilmi nama bineensa jijjiiramuu akka ajaa'ibaan nami fudhachuu jira kanumaaf hospitaal fa'a cacaccabsu amma piikcha wayii maxxansee ture dhaabbatee Samsung piikcha hospitaal fa'a barbadeessanii maanii tolchanii even if gabaasa dhiyoo tana waabeeffachuun hospitaalota Aayidar hospitaal jedhan Aayidar allafsuun waan baradheef hin beekaa Aayidar hospitaal jechuun meer rifraal hospitaaliin biisuun kee jira hospitaali sunini guutuma guutuutti dubartoota gudeedaman hedduutti achi yaalamaa jira dubartoonni kun nama akka ragaaleen babbaanii nam baay'een gudeedamu dhiibbaan gargara dhiibbaan saalaa dhaqqabu dubbatanii saayikoloojikaalii beekta miidha qabu loltoonni Eertiraa achi dhufanii qoricha uummata wanni jedhan humnaan akka fudhatan fabeetta waan akkasii babba'u jira kanaafu warri United Nation yookaan dhaabbileen mirga namooma gurguddoon kun wanni isaan yakka waraanaatti hojjetam jedhanii raga qabu bakka clear evidence qabu evidence isaanii keessa hospitaalii rukutamu dhaabbileen Oromoon iyyuu institution akka UN fan qabne durii ittiin bultaani yoo gadi bu'ata akkasii miidhaman dubbatanii agamma wanni Tigraay keessa ba'u jira waan babal'oo ba'u jira kataatuuti ammoo walum qabsiifne nattola abrishi ragaaleen baat kun immoo soba miidiyaaleen biyya keessa narra duulanii odeeffannoon miidiyaaleen biyyalaa Itoophiyaa irratti hojjechuu jiran warqa falameef akka nu tolchuu jira ammaan achi gaazexeessota birmaddummaa biyya kiyya tokkummaa fi nageenya Itoophiyaa jeeqan irratti tarkaanfii fudhadhe abbaan taayita broadcastii Itoophiyaa abba Wandasan Andu'aalam halee guddoo dhaadate ittaana daayireektara olaanaa abbaa taayita broadcastii Itoophiyaati ibsa kaleessa baasanii miidiyaaleen addunyaadhaan keessumaayyuu miidiyaaleen korespondaantii biyya keessaa qaban Itoophiyaa mootummaa birmadummaa Itoophiyaa fi nageenya Itoophiyaa irratti duuluudha kaasanii keessumaa lola Tigraay wajjin wal qabatee miidiyaaleen kunneen jedhan maqaan dhoofne miidiyaaleen kunneen paartii armaan dura biyya bulchaa ture wajjin michooma qabu isaaniif dalagaa turanii kaffalamee fi hojjetaa turanii sanaaf immoo odeeffannoo qabnaa arma dura miidiyaalee kanneen akeekkachiisaa laayisensii isaanii fa'aa guraa turre arma booda garuu seeraan gaafannaa jedhee obbo bitaa average Ana ture gabaasanii faanaatu gabaasee isaan argachi booddee miidiyaalee baay'ee walirraa fudhaa turanii egaa waan sidibu nama qondaala mootummaa hagas ga'urraa jechinni fayyadamee bakka tokkotti በጣም የሚያበሳጭና የሚያናድድ ከባይ nama aarsu isa kun fiire waan ingilifaale akkasii faatu jiru ancuuf jaala khajaa'iba annajjeese miidiyaaleen odeeffannoo akkasii kennan miidiyaan clearly beekama miidiyaan biyya Itoophiyaa keessaa gabaasee Al Jazeera CNN Reuters Washington Post agarte Agence France Press AFP agarte Times BBC OMN nulleen distance mirra num dabalataa miti miidiyaaleen kun TPLF waliin hojjechaa jiranii yoodhani beetta diqqo tokko dhuga dubbachuuf saalfiilleen hin malte fakkeenyaaf miidiyaaleen TPLF waliin hojjechaa turan OBN Walta EBC Fana warra kanaaf immoo badhaasa kennan gootota gaazexeessitoota ogummaa gaazexeessummaa sirriitti hojjechuu beekan jedhanii OBN faa EBC faa Fana faa Walta faa warra TPLF waliin gan 27 hojjet badhaasa kennaniif as gargaranii ammoo Al Jazeeraan faan disappointed hojii warra hojjet gaazexeessummaa kiraat Itoophiyaan kiraateeriyaa gaazexeessummaa kopha bocuu malti nu gaazexeessummaa baranne jirra bishin beekna international standard dumaan nu barsiisa hojii gaazexeessummaa kan jenne khabaran khaan irraa qadibinutti nu jirani kanaaf Itoophiyaan kaarkulamii gaazexeessummaa aaraman bocan ana akkas advice tolch aaraa bocatanii fakkeenyaaf waan mootummaa morma gabaasuun cubbuu akka taate yakka akka taate akka itti nam gaafachiiftu adoo tolchanii it is interesting malee waan hin fakkaanne beekta amma sobii irda deebi'anii qondaal mootummaatiin kennan kun Itoophiyaa dhimmitti uffachiis imagine faranjiin amma adoo Itoophiyaan jirtu muummichi ministeera lakkifta biyyoolaa bilbiluu jirti fitta because repeatedly sob addunyaan beektu waan sobaniif amantaa uummata irra dhabanii jiran aaneen Andu'aalam Wandasanii khawaan isa irra dubbachuu barbaada namichi kunini Itoophiyaa broadcast authority nami bulchuu Dr. Geetaachoo Dinquu Godaanaa jedhaniin barsiisaa xiiqaa yuunivarsiitii Finfinnee maasters na barsiisin beeka nama akka mala hin jaaladhu nam qajeela nam seer gaazexeessummaa kallee kabachu
Barsiisaa gaazexeessummaati. Gaazexeessummaati nama qajeelum qabu. Under his watch garuu dhaabbatis wanni gochi inni tolchaa ture hoblaan si jeesa. Completely ani gisee hedduun ajaa'iba beekta barsiisaa Geetaachoo akkasuma profeshinii gaazexeessummaa nu gorsu akkan ta'e dhibee tan ajaa'iba ture. Namni sun ammoo torbaan tokkoon dur resign godha jira poostee kanarra. I am sure gochi Ethiopia Broadcast Authority hojjechuu jiru. Dhiibbaan gaazexeessummaa gubbaa godhamuu jiru. Dhiibba nam ceersi ta'u argee tachi kai. Namichaan bakkisa buusanii amma gaazexeessota sosodaachisu kun Al Jazeera miidiyaalee ala kana tarkaanfiirra fudhannaa edee dhaadatu kunini ittaana saatam namni bakka sun dhaab isa jechuun nam OMN irra wanni qabsiisanii qaraxaranii OMN haadha cubsiisa jechuun nam kanatti am gadbee maal jedhamu hundoom tan calla jedhetti hin fixadha isanirraan saafne maal jedha miidiyaalee sadii miidiyaalee tokko biyya keessaa ofirraa hariinee jirra ofirraa baafnee jirra. Tok ammoo warningi kennineef jira. Warningi kenname BBC fa Deutsche Welle fa ariya mana fakkeenyaa fi Reuters fa gamis bussanii gaazexeessota wallaan jedhanii jiran OMN cufanii jiran ammeen wanne jechuuf clear garte koomenti fa lalaala jalatti waan jedhan namni cuftachum dhaqaalaala gar gaazexeessummaa illee kan jedhan. Baay'ee sa'aatiin qabnu baay'ee nu wala deemaa jira dhimma gardiroo yookiin hidha haaromsaa marii hidha haaromsaa kana gabaabsinee osoo kaafne Sudaan kagaafachaa jirtu amma hidha haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisee marii qaamolee afuriin barbaadaa jette. Qaamoleen afran kun eenyuuti? Egaa nini qaamolee Abrahaam waan jabdu natti fidde qaamoleen afranii jalqaba United Nation mootummoota gamtaa Awurooppaa Ameerikaanis akkatti gamtaa Afrikaa achi keessa gaafataa jiranii. Egaa amma Ijiptii fi Sudaan kun walitti deddeebi'an hoogganoonni isaallee torban darbe keessa yeroo tokko Alsiisiin gara Sudaan deeme achi bariitee immoo